Onengo jalala machungute Jesus teso sami wanaf disef Moya no chuburas nafken Kamadir Chubukiya undanadis Kamadir Wani sayak undanafak Kamadir Saba Kristus solani sayo bilisumma kosi samfudera Of God Devi sumoyena Kamadir Maqaan kiyya waan ta'e guddataa jedhama. Eebjuu fi mul'ata boqonnaa 505 dubbisaa. Eebjuu fi mul'ata. Jimaata caamsaa 12,2008. Qulqullummaan uumoo bara baraatiif. Eebjuu fi mul'ata lakkoofsa 1. Ergaa. Yuutuubii fi iddoo marattuu intarneetaan akka raabsamu. Sanbanni xumuramuu akkuma ga'een aduun halkaniif iddoo gadhiisuuf yeroo lixxu Yesuus ta'iiwwan xumuraa waa'ee hambaa Filadelfiyaa irratti qajeelfama naaf kenne. Ta'iiwwan chaappaa torbanii tokko tokko aanee mul'achuuf jira. Kun baay'ee dhiyoo. Maleekaan tajaajilaa ture kan gooftaan macaafa maraa chaappaa torbanii baname itti kenne isa ni dubbise. Chaappaa baname tokko hennaa dubbisu inni ta'ii sodaachisaa kana hambaa uumoo bara baraatti himaa akka ture ani hubadhe. Inni dhaabsisee fuula gaddeen Yesuusiin akkana jedhe. Isaan qophaa'aniiran. Gaddaan Yesuus dubbisuu akka itti fufu itti hime. An barreessu yoo ta'u, ilmi Waaqaa waan dubbifame kana sammuu kiyya keessaa haqe. An garuu utuu walirraa hin fooyamneen dura wanta Yesuus natti himaa ture ni yaadadhe. Inni onnee isaa naaf bane. Yohaannis asitti ka dubbataaru waa'ee warroota dilbata eeganii fi fiksilii foon isaanii keessaa warroota qabanii miti. Waa'ee isaaniitii miti. Yesuus akkana naan jedhe. Nu akka amantii keenyaatitti deemuu qabna. Garuu hammeenni keenya uummata Adventistii guyyaa 7ffaati. Isaan qarumaayyuu mormituu Kiristoosii waliin jiru. Isaan hojii mormituu Kiristoosii ijaaran. Isin anaaf jettanii uummata kanaan ni jibbamtu. Jawwichi deemee hambaa uumoo bara baraa irratti lolanii godha. Kun si'ii fi obboleessotaaf obboleettiiwwan mana kadhaa Filadelfiyaa hambaati. Eebjuu fi mul'ata lakkoofsa 2. Jawwichi dubartittii daayitti tiyya hambatti ni dheekkama. Deemee sanyii hambaa tiyyaan ni lola. Uummata Kaatolikii, Protestaantii, Ivaanjilikaa, Ragaboota Jehoovaa kanaaf kana fakkaatan caalaa hammeenni keenya caalumatti Adventistii guyyaa 7ffaa akka ta'an asirratti Yesuus naaf ibse. Namoota ardii isaa sanbata uumoo bara baraa hin qabne caalaa hammeenni mana kadhaa Adventistii guyyaa 7ffaa kana keessa jira. Yesuus ni ibse. Waldaan kunneen Adventistiin guyyaa 7ffaa Waaqa isaanii Jehoovaa waliin akka wal lolan ragaa bayan. Urjoonni ni kufu jedhe gooftaan. Urjoonni kunniin eenyu fa'aa jedheenni. Isaan masakkoota Adventistii guyyaa 7ffaa waldaa Ellen G. White'ti. Akkasumas isaan waliin paasteroota itti aansees miseensota mana kadhaa Adventistii guyyaa 7ffaati. Isaan isin ari'atu. Firdii afoos mana murtii isin fidu. Isaan sababii kiyyaa fi maqaa kiyyaa fi abbaa kiyya isa samii jiruuf isin ni jibbu. Uummanni kun mormituu Kiristoosii waliin jiru. Kun mul'ata Yesuusiin biraa dhufe. Uummanni kun Yesuusiin akka seexanaa, seexan akka Yesuusiitti ni fudhatu. Isaan deebii Kiristoosii masichaa eegaaran. Isaan sobdicha seexana mataa isaatiin dalassamuuf sobamuuf jiru. Sobdichi kun uummata Adventistii guyyaa 7ffaa hambaa uumoo bara baraa irratti ni kaasa. Achi Adventistiin guyyaa 7ffaatiin hambaa uumoo bara baraa sanyii isaa tan lafarra jirtu san irratti ariisaan ni jalqaba. Seexanni harka isaatti albee qabatee
masakkaa uummata Adventistii guyyaa torbaffaa ni ta'a. Uummanni kun isa waliin hambaan xiqqoon tun miidhaa albeen godhamu keessa akka darban ni godhu. Yesuus akkana naan jedhe, hin sodaatin, rifeensi tokkollee mataa kee irraa hin buqqa'u. Adventistoonni guyyaa torbaffaa mormituu Kiristoosii waliin faallaa eebjuu fi mul'ata jeeniinsaa tirooniiti. Ariisaan kun afoo yuuniversii hundumaatti ni mul'ata. Seexanni albeen masakkoota kanniin waliin fuula lafaa irraa balleessuuf hambaa xiqqoo tanarratti gurmaa'a. Seexanni mormituu Kiristoosii masakkaa masakkootaa fi paasteroota Adventistii guyyaa torbaffaa ni ta'a. Achi Yesuus ibsa kana naaf kenne. Balaawwan keessatti eenyullee jalaa hin ba'u. Osoo miila isaaniitiin dhaabatanii jiran, ijji isaanii goda ijaa isaanii keessatti ni shama. Arrabni isaanii afaan isaanii keessatti ni shama. Eenyullee jalaa hin ba'u. Eebjuu fi mul'ata lakkoofsa 3. Mul'ataan seexanni mormituu Kiristoosii albee qalmaatiin na ajjeesuuf gara kiyya dhufaa ture. Urjoonni samii irraa kakufaa turan ani arge. An balaawwan chaappaa torbanii jala ture. Kun ardii irratti ajjeechaa geessaa ture. Bosona keessatti raasatti aarrii fi qilleensi faalamaan ni ture. Ardiin ni bobeette. Hadheessoon ardii ni gube. Seexanni du'a sodaatee na laalee albee qalmaa isaa natti mirmirse. An hollataa ture. Lutti wal na dhaye. Akka margaa laafaa natti taane. An akkuma lafatti kufuu ga'een maleekaan guddisee jabaa ta'e, maleekaan na eegu kiyya na bira dhaabatee anis laalaa ture. Sagalee mi'aayaa fi gara laafummaa isaatiin Yesuus afoo seexanaa kadhaabataaru ani beeke. Inni seexanni na dhiisee deeme. Akkana jedhaa. Albee qalmaa isaatiin na sodaachisaa. Awwaansi godhuuf jiru hin raawwanne. An hambaa waan godhuuf jiru hin raawwanne. An uummata Adventistii masakkoota isaanii biraa qaba. Albee kana laali. An hambaa uumoo bara baraa fixuuf ta'a. Inni Yesuusiin akkana jedhe. Kun si'iif ana jidduutti karaa namoota qulqulloota hambaa keetiin lola ta'ama. Akkuma inni deemuu jalqabeen hafuura waaqaatiin guutamuun hennaa kana ani akkana jedhe. Ati karaa mo'atamteetta. Inni Yesuusiin akkana jedhe. An lola hin dhiisu. Mormituun Kiristoosii uummata Adventistii guyyaa torbaffaa waliin addunyaa keessa jira. Isaan jaalala isaa irra deemuun dhiiga Yesuusii didaniiru. Isaan yakkitoota dhiiga gooftaati. Yakkitoota hambaa fi Ayihudootaati. An balleessuuf deebi'ee ni dhufa. Jeeniinsaa tirooni. Faaruu hambaa lakkoofsa 80. Gooftaan haa ulfaatu. Buddeenni jiraataan samii irraa bu'e ana. Namni kamiiyyuu yoo buddeena kanarraa nyaate bara baraan ni jiraata. Buddeenni ani jireenya biyya lafaatiif kennus foon kiyya. Yohaanisii boqonnaa 6 lakkoofsa 51. Gooftaan haa ulfaatu. Amantiin jabboofne. Gooftaa jajannaa amantiin wanta saaqam. Gooftaan haa ulfaatu. Amantiin eegamne. Wanni kennaa ulfaatu. Amantiin tifam. Amantiin tifam. Amantiin jabboom. Yesuus haa ulfaatu. Inni wanta kan.
Wani kenna ulfaatu wanti isaanu kenna. Wani ulfaatu amantiin jabbu. Gooftaa jajannaa amantiin raga sadubbiif. Gooftaa jajannaa eebjuu sabni fuudhaan. Gooftaa jajannaa amantiin hafuura isaa kan. Waaqa jajannaa jaalala kennaa nu kenna. Sagalee saamaan sagalee saanyaan. Yesus ulfaatu eebjuu isaa dubbiif. Eebjuu isaa ragaa.